Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Guyyaa irratti sagalee Waaqayyoo wal duukaa qoodannaa. Ergaa Yohaannis 1:5 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa duwwaatti kan amanutu biyya lafaa mo'uu danda'a. Ameen. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Biyya lafaa mo'uu kan danda'u Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti kan amanu duwwaatu biyya lafaa mo'uu danda'adha sagaleen Waaqayyoo. Namni tokko gara Yesuus Kiristoos yeroo dhufu yaa biyya lafaa si ganeera, yaa seexanaa si ganeera, yaa Yesuus Kiristoos sitti amaneera jedhee gara Yesuus Kiristoos dhufa. As keessatti namoonni afaan isaaniidhaan yaa biyya lafaa si ganneerra jedhu. Hojiin isaanii ammayyuu biyya lafaarraa adda kan hin baane baay'eetu jira. Kana jechuun ofii isaa hin ganne jechuudha. Ammayyuu biyya lafaa duukaa bu'ee jira jechuudha. Namni Yesuus Kiristoositti kan amanu ofii isaa yoo ganedha. Akka eenyu? Akka Daani'el fa'a. Daani'el fa'a cooma mootii nyaannee ofiin xureessinu jedhanii hin didanii. Waaqayyos jarreen kana hin ganne caalmaa kenneef. Haleluuyaa. Biyya lafaa kan nuyi mo'uu dandeenyu ofii keenya yoo gannedha. Ofii keenya dhiifnee, ofii keenya gannee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti yoo amannedha. Afaaniin amanuuf garaadhaan amanuun immoo garaagaradha. Har'ayyuu waldaa kiristaanaa keessa taa'anii Yesuus Kiristoositti amanneerra jecha hojii biyya lafaa duukaa kan bu'an. Guufuu waldaa kiristaanaa kan ta'an baay'eetu jira. Isaan kun ammayyuu kan Yesuus Kiristoos miti. Of goyyomsaa jiru. Lubbuu isaanii gara badiisaatti geessaa jiru. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Ofii keenya gannee akka Daani'el fa'a ofii keenya dhiifnee Waaqayyotti amanuu qabna. Inni immoo caalmaa nuuf kenna. Haleluuyaa. Garaa kee guutuu Yesuus Kiristoositti amani. Isa duukaa deemi. Biyya lafaarraa adda ba'i. Yesuus Kiristoosin caalchifadhu. Innis waan caalaa, waan gaarii, waan filatamaa siif kenna. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaafiyyuu biyya lafaarraa adda ba'i Waaqayyo duukaa bu'i. Biyya lafaa dhiisi Waaqayyotti kooluu gali. Biyyi lafaa kun hin darba. Kan hin darbine jireenya bara baraa kan of keessaa qabu Yesuus ilma Waaqayyootti kooluu gali. Isa duukaa deddeebi'i. Waaqayyoo si haa eebbisu. Ameen.